Fati waan ishiin jechuu barbaade dhiifama namaan adda godhe Oromoo diina bilis dhiifama. Deemuu yaada ture atillee nagaan ture ishiin jabbileessa hayyaa. Garuu Oromoo diya bal'inaan haasofna. Nagaan ture ishiin jedha Fati. Bakka shangulliitti mana goote geemii kabajaan kiyya kana. Kabajaa bulii nagaan ture ishiin jedhe deemuu yaada. Kabajaan kiyya kanuma. Jamu wali naga rube kaga masarra. Balesan ganuma wajasan. Ani jasana ma wajji rakata indiredo. Ani kabaja kabasi gali. Daraja kabu. Matri. Oi. Ishi Oromo tiena tinara ramannati. Isarra dufte garu an Oromo munu injala de wallahi. Sila tai fata shingola. Ati turi garu nagan turi aji. Isarra dufte injala da mal ke siyasi nati ofaji politikan. Waan fade. Jechuun beektaa amma fakkeenyaaf namni qofaanuu jechaa dhufaami si galee waan isaan ganee deemuun ni jiraami tuffii fakkaata waan ta'eef Oromoo politikaana dhuunfaa kun namni madarsaa dhufuuti yaabdee waliif haa beeknu Oromooti. Anaafati gaafa Dubaay deemtillee waliin agarru gaafa kaanillee waliin agarru har'uma assalaamu alaikum wa alaikum salaam. Eeyyesee? Haa? Waan isin dasna jedhu keessa waan nattu keessa maali beektani akka sosoota jedhee gayyaa sawun mallamaa mata ageettani namni yeroo ammaa baay'een isaa ለሆነ ነገር ብሎ ነው ሰውን የምንለማመጥ ለመመጥ የመባል ነገር የለባት የሆነ ዋና መተለማመጥ ነው ዋንድ ለምጠቅሲ ቢረንጂ ከራቀቲ ዋን በርባደሰን ዳይሬክት ደምቲ ዋው ወይ በርባዴ ነማ ወይ ፈከኝ ማለት ነው ያብረዱ አነማ ዮን ስራ ፋይዳ ወይ በርባድ ፋይዳ ሰሪፍ ጀተ ወሶ ስራ ደዲን ቀባኒ ፋይዳ ሰሪፍ ጀተ ዋን አቲ በርባዱ እንደሲፍታ ማሊ ፋይዳ ሰሪፍ ጀተ ሲኒገሌ namni kamu namni baay'ini persentiin olaanaan akkas isino direct alla kan isi direct kanaaf jecha si talamamatti kanaaf jecha si faana akkas taati boolla siin ta'uu barbaade sii galee gooteen abaattee yuudoonkee isii ka itti mul'atuu fi ka keessa sii jiru qofa ibsan ንጹህ ሰው ማለት እንደዛ ነው ወላሂ ለዚህ እንደዛ አይነት ልብ ሁሉም ሰው አያገኝ namni hundi hin argamu sii galee namni yeroo ammaa shamarri dhiira kalaaf faayidaadhaaf itti kalaa dhiirri shamara kalaaf mallaqaaf itti kalaa shamarri dhiira kalooftu mallaqaaf itti kalooftu hundi isaa parsentiin bakka lama bas bada የሆነ የተመረዘ ብቻ dhugaa isin hima hundi keenya baay'ini shamara takka yoo argite amma faayidaa ishii irraa argattuuf jecha itti kaloofte yookaan duniyaa isiitiif yookaan maaliif shamarrillee dhiiratti waan saniif isiin namummaa fi waan daaretti keessa isiiti itti himu san qofaaf sitti yaadde kana maaliif isin jechuu barbaade hawaa wayii godhee fi boru ganamatti keetti viizaa miti viizaa Dubaay viizaa Kanaadaa osoo boru ganama sii kenna jedheeni yoo sababbiin isii viizaa sun taane dhimma biraa ta'e viizaa kee haala yaggati tikeetti kee viizaa kee maalii kee firii viizaa maalii kee haala yagga daarettiin isin kenne namni hundi osoo akkas ta'e darsiidha garuu hin ulfaata akkasii kana jiraachuun hin ulfaata beektani akkasii kanatti hin jiraatamu jireenya ulfaata isin silaa nama sirrii jiraataa jiru akka nuyi hin bakkalamne akka jireenya isii shanin jiraachuun ni ulfaata nama ammaa kana faana yegdindindindi kaaloon indi hede manoor aksida indi hede manoor aksida ከሰው ጋር በዚህ ሰዓት በስትሬት መንገድ መኖር አትችልም እንዲህ ኩርፋ እየመታ ከኖርክ ነው እንጂ እያስመሰልክ እዚህ ጋር ይሄን እየመሰልክ ያ መሰልክ ነው መኖር የምትችለው በዚህ ታይም ሲኒገሬ nundi jecha nama faana deema jaalalli yoo jiraatu jaalalaaf qofa
فائدة تبينها نجان كان جلسني أقسم يوم تبراجرة فائدة وهي إركض جلسني يعني فائدة تنيكو صوديمني ميكين نام تجري نجاري هنا وافي onne akasi kaballa onne directly kaballa onne faida fitche namatti haatu isa onne nama fitche namatti haatu isa wanki spesa ni hajji ko fagoda kullu nama namni sagargaru batulle dab rabbi sagargar kullu nama laba kana ratti gargaram in jalata in kabajam rabbi garu isa jalata isa kabajam wan garis isa khara inni benne gare jirenya saatti ati kullu ga fadat ilma nama arra wallahi azim wan kullu narga ati nama gari yo tati ilma nama arra gua saja deh wallahi kuna ugadirta garu rabbi akka ilma namati miti siif wan gari sika no fakkeessa taati rabbi biratti jirtomta macarashan ke indire irraa barnoota baay'ee fudhatan jedhee yaada itti kolfuun maal jechuun qofa osoo hin taane biik timirti ነው አወቃችሁ ትልቅ ትምህርት ነው ኦኬ አረ ሚራ keessa galteetti anillee immoo dalagaa irra oolee dadhabee amma galaa jira hin rafaa amma hin deebisuuni miira keessa jirtillee waan ta'eef guyyaa afur guyyaa shan to'atee fi gaafa guyyaa kudhanii akkas hin deemti warri Dubaay haala gaariin simadhaanii lammataan dhaamsa isin dabarfachuu barbaachisan irra deebi'ee isin dabarsa akka obboleessa ishee wanni jabeessuu ni qabdan mucayyoo kana jireenya isii talgaleessaa agartanii laayifii isin kaleessa Sumaalee keessatti dabarsin namummaa keessaa baatee intala namaa keessaa baatee mucayyoon garaa qulqulluu dalaatti diilaatuun jireenya akkamii akka jiraachaa turte argitanii jireenyi hunda kennaatu akkasuma walirra jira rabbi jireenya kanarra dabru isiidhaaf haa gumaatu akkasuma obboleettii keennata akkas baay'ee takka galateeffachuu ni kan barbaadu ni jiran ijoolleen hanga lama namni na biraa na cinaa dhaabatee waan baay'eedha mucayyoo tanaasiin gahe Dubaay keessatti mana qoricha aadaa Maryam isinii beeksisaa yeroo dhiyeenyatti achi deemtee firii viizaadhaan deemti koontiraataan hin deemtu amma booda kan isii rakkoodhaa miti yoo rabbi laaffisee irraa fayyadamaa warri Dubaay qorichoota garagaraa qibaatii garagaraa waan akkasii gaafa guyyaa kudhanii akkas booda inshaallah ni deemti akka intala namaatti gadi teettee onlaayinii banattee haala lagattu hin jijjiiramti kana waan ta'eef fakkeenya irraa fudhadhaa gargaara bira dhaabadhaanii sappoorti godhaanii anaaf isin wanni isin qabdaniif wanni an qabnuufillee tokkuma anis obboleessa isiiti isinis obboleeyyan keeyya isinii gale garaagarummaa jidduu kanatti wanni biraan hin jiru anaaf isheen obboleeyyanii isheenis obboleeyyanii isiniif anis obboleeyyanii nuti yoo wal gargaarre saayidii qulqulluutiin yoo waliif dhaabanne rabbi nuu dhaabata kana waan ta'eef eda mooraalii isii bana akka ol qabdaniif dalagaa irratti akka jabeessitanii isinii gale kontiraata osoo hin taane firii viizaan deemti firii viizaan yoo deemtu kana dalagaa mana dhuunfaa keessa nama waliin dalagdi kanarratti sappoorti godhaa akka nama sabbirattis jaallatamtee seeraan dalagaasii milkaa'ina dalagdu jajjabeessaanii warra Dubaayis dhaamsa isinii dhaamadhaa warroonni biyya biraas irraa fayyadamnaa wal jajjabeessuu ol baasuu ballotti wal baasuu mala nuti hin jiraajaa shamar haajat jabeessinu afaan qofaa sun gochaan shamara bira haadhaa bannuun afaan gochaan qofa hin taane gochaan isinii galee baay'een shamaraa harkuma dhiiraatti miidhamti akkuma san harkuma dhiiraatti fayyiti kana waan ta'eef walaa jabeessinu wal bira haadhaa bannu dhaamsa kiyyaa eebbifamaa isin jaaladhaa faamilii jaalalaa saba qulqulluu isinirraa dhalachuu kiyyatti gammachuu qabaa isiniin jedhaa wallaahi